Ati amma konkolaataa gurguradhee tananii sirba waa'ee Finfinnee dubbatu kana rakkoo keessa darbeen hojjedheetti. Keessattuu artiin kun aarsaa si kafalchiisa. Waraana namni si hin beekne beekte. Waraana karaa dhokataadhaan karaa iddoon itti waraanamta. Waraana baay'ee ofirraa qaba artiin. Waraana ofirraa qolachuu hin dandeenye keessa jiraatti falmattee ta'e kan artii kanatti gadi baatu. Shurbee galaanii wayinsiitti daama shurbaa jalaanii. Shurbee galaanii gajjiriina laalii shurbaa jalaanii. Nkeetu faamuna boolee warra ganuu biyyi abbaa qabdu akkasii miidhagdi kunoo. Shagaarittan argee lookoo morma alang ashangee morma alang ashangee morma alang ragadi jenna kan. Ragadi gaa irra ganna har'a walumaan. Ragadi jenna kan. Lookoo morma alangee kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebin wal agarreerra biriij arti sagantaa keenya. Har'aatiin immoo keessummaa tokkoon walitti deebinee irraa keessummaan keenya har'aa Naafkoo Sabbooqaa egaa bara 2003 eegalee artiirra nama bubbuleedha. Amma immoo toora kana sirba haaraa tokko nuuf gadhiiseera Oromiyaa Art Institute irratti. Anis kanumaaf gaa isa har'a istiidiyootti yaameera. Naafkoo baga nagaan dhufte. Hayyee isinillee naga wajjanii carraa kana narrattanii waan nama hamtanii fi isinillee baga nagaan eegdan isiniin jedha. Ayyee ittaan sun immoo mee waa'ee artii keetii kan irraa haasofnu ta'a sirraa miidhagdee dhuftee anaaf immoo homaa naaf finne aduwaa fakkaata. Ayyee gaa beektee Oromoon kennaa walii kennuunsaa waa walitti agarsiisuun waa walii kennuudha. Ani uffadhe jechuun ati uffatte jechuudha. Ani si biraa miidhagee ati na bira fokkisuu hin dandeessu. Miidhaginni koo miidhagina keetiin. Egaa artii kanatti gaafa dhufnu gaa artiin immoo beektee 2003 eegalee. 2003 gaafa eegaltu soo waan beekin ijoollummaadhanii waa'ee artiillee hubannoo artii osoo hin qabaatiin kan itti galle egaa amma dandeenyu irraa hojjetaa as geenye irraa kanaaf immoo asirra gaheen jira jechuudha. Ayyee egaa dhiyoo kana mata duree hangafa Afrikaa jedhu sirba mata duree isaa hangafa Afrikaa jedhuun dhufteerta. Mee hangafa Afrikaa kanaan dura sirboota kee kan oofishaalii gadhiifaman kan hojjetamanii hin gadhiifamne baay'een akka jiru kan waliin beeknu ta'e. Isaan booda irraa haasofna. Sirba amma guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 dura gadhiifame kana irratti haasa'uu keenyan dura. Mee Naafkoo fi artiin immoo akkamitti wal barane? Egaa Naafkoo fi artiin kan wal baree uumama gaa beektee sabni keessatti dhalannee guddanne kun dibbee rukutatee jirkaana rukutee gaahila irratti cidha irratti waa'uma garii hin jirame gaafuma daboon garaa jiru kana uummanni kun uumamaan inuma sirba beektaa baadiyyaan kun gaafa gaa namoota gurguddoo sirban taayilentii baay'ee qabu warri baadiyyaa warri durii kun isaan jalaa gaaf dhageessu ati waa hawwita. Gaafa immoo akkas baatu sirboota immoo ofishaal ta'anii ba'an kana gaafa argitu anis yoo man sirba itti hawwita waan ta'eef mana barnootatti illee ta'ee maalillee ta'ee achumarraan eegalee sanumaan hawwiin koo gara sirbaatti na fide jechuudha. Ayyee mee sirba amma haaraa gadhiifame kanaan mee itti deebina. Hangafa Afrikaa sirba har'a irratti haasa'uuf qophoofne kanaan dura sirboota kee egaa 2003 kaasee akka weellurra akka jirtudha. Isaan keessaa mee warra viidiyoon gadhiifaman kam yaadatta? Kam irratti maal haasofna? Ani viidiyoo beektaa gaafan hojjedhe nan hojjedha baay'ee isaanii beektaa hojii 8 akka 7 ta'u viidiyoo kan hin galakkise haa ta'uutii hojii nan gammaatti hojjedhu ani gaafan hojjedheetuman kenna malee akka namaa beeksisaafis baay'ee maal ta'e nama dhibbatu miti beektee kanaaf hojiileen kiyya baay'een isaaniillee yoo ba'uu baatan wanti hojjetaman duubatti deebi'ee uummanni kunillee akka dhaggeeffatu quban qaba abdiis nan qaba shurrubbee galaaniin jira gijimbileen jira soraa sanyiin qulqulleessaan jira. Mancaasa dhugaa faqaa kan jedhu illee ni jira. Finfinneen illee ni jira. Waa'ee dinagdee Finfinnee kan irrattis immoo ammas dabalee dhangaa nuuf qophaa'ee kan jiru jira. Ammas waa'uma Finfinnee sadaffaan isaayyuu Finfinneen qofti sa'al 3 irratti hojjechuu kiyya. Inni immoo kunoo hangafa Afrikaa kana wal qabateeti. Kanaaf hojii baay'ee hin qaba jechuudha. Sooddollee qaba. warra kaan YouTube irras galanii ilaaluu ni danda'u. Garuu YouTube irratti baay'ee gallakkise raayyaa istiidiyoo ture. Raayyaan istiidiyoo kun illee beektee egaa dileetii ta'ee haqamee waan jiruufi sirboonni koo baay'een achirraa haqamanii jiru. Viyuu gurguddaa warri ijaaramanii warri gallakkifamanii amma immoo dhuunfaadhaan YouTubeoota isaanii irratti gallakkifatanii warri jiran irraa argachuu danda'u.
Mee haa ta'u gaa immoo xiqqoomee hangafa Afrikaa kan jedhu kanarraa irraa soofna. Shagar kanamba malo, shagar kanamba, shagar kanamba malo, korana virgisi. 6 kilo njira yatiru, 5 kilo njira, 6 kilo njira fonko, otu tina dubisi. Jolle shagar tu chichega, enyu finfinne jega, oromia mara chichega, enyu toromo jega. Hangafa Afrikaa jetteen. Eeyyee. Hangafni Afrikaa kuni maali qabiyyeensaa Finfinneedhaan jettee moo maal of keessatti hammatamee tarii? Egaa hangafti Afrikaa kuni Finfinneedha. Finfinneen lafa lafti fi namni keenya immoo gargar warra ba'u miti. Namni keenyas lafti keenyas hangafummaadhaani Afrikaa kanaaf hangafa taatirti. Lafaanis namaanis nuti hangafa waan taaneef kanaafan hangafa Afrikaa jechuu danda'e. Hangafa Afrikaa jettee achi keessatti waa'ee boolee fa'aa kaasteertaa fakkeenya maal jedhaayyuu qe'ee tufaa bunaa boolee warra ganuu biyyi abbaa qabdu akkasiin miidhagdi kun waa'ee of keessaa qaba jechuun fakkeenya amma waa'ee Finfinnee baay'inaan namoonni sirban quuqama sirbu keetis akkasuma natti fakkaata. Beektaa amma waa'ee Finfinnee kana gaafa sirbinu dheengadduma isa dheengaddaa kana chaalenjii na mudate keessaa waan si ajaa'ibatillee akka kaasuuf yaaltetti chaalenjii baay'ee qaba. Finfinnee kanaaf kan hojjetu namni barree dirqama hojjechuu waan qabuuf Oromoon biyya abbaa isaa irratti lafa isaa irratti dirqama hojjechuu waan qabuuf kaleessa dheengadda nuti alaala teenyee baadiyyaa keessa teenyee Finfinnee kanaaf qarreef qeerroon guutonni bar Finfinnee kana keessa lafee guutuuta Oromoo hedduu jira. Lafee qarreef qeerroo jira. Wanta akka salphaatti irra dhufe kun hin jiru. Kaleessa balfa jarri irratti gatan kanarra gaafa qulqullaa'ee hawwiin Oromoo kaleessaa kun Finfinneen kun Dubaayii osoo sin hawwisiin Ameerikaa sin hawwisiin biyyi keenya kun akka Ameerikaan ol taatu kan taasise qulqullinaan kaleessa abbaan argirra dhaabbatee fincaa'u kun har'a lafa dhaabbatteellee nama eegdu hin qabne kun kan taasise dhiiga qarreef qeerroo fi lafee guutuuta kaleessati dhimma qabna beektaa. Hojii kanarratti gaafa hojjedhu daariktii isaa argiteerra waan ta'eef kooraadha beektee. Kooraa kana qabadheetiin dhufee kooraa kanaan inni ol lixuu yaade garuu chaalenjii baay'ee qaba hojichi bal'inaan isirratti haasa'uu dandeenya. Okay. Yeroo waraabbii isaa maal gaa akkuma sirbi tokko yeroo hojjetamu chaalenjii keessaa akka darbu beekamaadha. Yeroo sirba kana waraabdu waan addaa maaltu si quunname? Wanti addaa waan nama ajaa'ibu waan nama kolfisus waan nama dinquudhas waan gaaffii namatti ta'uudhas wanti na quunname beektee ani kilippii kana waraabuuf gaafa ol seenu faaya Oromooti akkuma argamu kilippii isaa irratti argachuu dandeessa. Gubbaatti adii kaawwadhee calleedhaan kan faayamee fi kooraa kaadhee deemaa waraabaa turre Jawaar fa'aadha kaameraamaanii of ta'ee production jechuudha. Isaa wajjin waraabaa turre maamiltoonni hedduus jiru. Gaafa kana iddoo kanatti gaafa waraabnu qaamni tiiktookiin asii waraabu jira, qaamni maal waraabbatu jira, dhuunfaan garee baay'ee waraabaa ture. Nu qofa miti. Achi keessaa nu uumaan qofa dhufanii filatanii koottaa nuun jedhanii maal jennee komaander Wandasan jedhama. As gara qeeraa keessa kutaa poolis dhaabbansaa Carqoos jedhamti. Dhufee komaandaraa ajajaadha matuma isaatiin dhufee konkolaataa tolyaa nuun jedhe paatroonii irratti gaafa ollu yaasanii maal balleessan carraa dubbiillee nu kennuu didan beekte nu hubachuullee hin dandeenye. Eeyyama hin qabanne iyyuu. Eeyyama hin qabanne turre beektaa. Eeyyama kana immoo maaliif hin qabanne yoo jettee wanti ati hojjettu waan biyya kanaati. Wanti hojjennu waan biyyaati. Kan keessa jiraannus waan biyya kanaati. Kan uffannee jirrus waan Oromooti. Kan qabannee jirrus waan Oromooti beektaa. Oromummaa keettee eeyyama baasuu hin dandeessu. Biyya abbaa koo keessa hin jira geettee biyya koo keessa hin jira dargeettee Oromummaatti eeyyama baafachuu jechuun of dhabuu jechuudha. Haa ta'uti kana jechuun immoo seera tuffachuu miti. Egalee yoo of shakkiteedha yoo wanta hin taane hin dalagdeedha yoo biyya kufaatii biyya kanaaf hojjette eeyyama jettee tarkaanfachuu dandeessa. Garuu hubannoo isaas baay'ee isaanaan dhufne beektaa ani gaafa yaadu sanumaan qabanii konkolaataa paatroonii irratti nu baasanii uummanni kun beektaa gaa nu laala paatroonii kanarratti immeejiin isaan dabarsaa jiran gaaf sana Oromoon kun dhufee Finfinnee kana jeeqaa jira magaala kana jeeqaa jira magaala Finfinnee kana keessa kan jiraatu sabaaf sammalleedha gaafa paatroonii irratti faaya keetiin dhiyaatu jeequudhaaf dhufan jedha malee dhuguma rakkoo yookiin fi dhugaa qabu warreen hoon jedhu hin jiru miseejiin dabarsan isaan mataa isaatiin nu qabaniyyuu miseejii biraadha beekte. Kanaaf nu qabanii achi nu oolchanii gaafa ol lugashan maali gaaf jennu farasuu itaallee nu jiran
ከሰማይ ነው እንደሚወርደው ነው እንጂ akkam jenne farsootaallee ከሰማይ ነው የሚወርደው asii dhufanii uffata uffanne sana ሰው ነው ዝንጀሮ ነው የሚለብሰው gaafa ነው እንጂ ummanni kun ammayyuu daljeessa ta'uusaaf nama ta'uusaa gargar hin baafne jechuudha sabni kun nuti ammannee osoo jiraannu osoo isaa wajjin jiraannu isaan hanga kana gargar nu hin baafne nutti illee gaafii ta'e jechuudha mana sana keessa nu ooshanii beektaa gaafan kilippii kana hojjedhu ani anu amma kana hojjedhee aarsaatti kanfalee gatiitti baaseyyuu hin dubbanne isaan dhufanii mataa isaatiin akka nama gatii biraa naa baasitti gaafa dhufanii hojii koorraayyuu duubatti na hambisan anaanis natti dhagaamee ture sababni isaa ani gaafan kilippii kana hojjedhu barani natti toleeti malee itti gammadeeni malee dirqama natti ta'eetan hojjedhe malee konkolaataan qabuun gurgure beektaa konkolaataa gurgureetan hojii kan hojjedhe jaalattus jibbitus har'a garuu mana garaa keessa jira har'a garuu wanti irra jiru stiil waanan tiraanspoortii qabadhee deemuyyuu sadarkaa dhabuurra nama jirudha. Beektee ani koonsartii sagantaa bal'aa qopheeffadhee nama ture keessaa nama tokkodha. Uummanni kun qarshii walitti naa qabee gaaf jedhu dhaqee lafa iddoo lama iddoo sanaan bitadhee maal ta'e egaa lafti nuti binnu qarshiin nu dhufes qarshii guddaa miti xiqqoodha waan ta'eef akkuma uummanni bitatutti bitatta lafa kana gaashaa agarsiitiin kun gaaf seenu immoo badiin biyya wajjinii badhaadhina jedha beektaa Oromoon erga ta'e immoo walirratti dubbachuunis homaa gatii hin qabu waan boroo dhufuun beekamu waan jedhuudhaan waanuma keenya waan ta'eef kuni keenya waan ta'eef waan keenya baanee hamba biratti dubbachuudhaaf fedhan qabnu waan ta'eef dubbachuu fedhan qabne beektan nan dhiise. Kanaafuu hangafti Afrikaa aarsaana kaffalchiise yeroo hojjedhu seenee sin bahee jetta. Hangafti Afrikaa kun egaa aarsaanii na kaffalchiise beektee gatii guddaadhaanaaf sababni isaa kanfalamuus qaba. Kan Oromooti artiin kun. Akkuma taayitilii isaa kana waan keessoo isaa qabiyyeen isaa siif ibseera. Qabiyyeen isaa anaaf baay'ee na ibseera nama dhaggeeffatetti nama laaletti jechoota isaa nama hubatetti qabiyyee guddaa of keessaa qaba laallan hiikaa baay'ee of keessaa ni qaba beekte akkuma isin jedhe kooraa kana gaafan baadhee deemuu farasuu kasamaa inni murdu gaaf naan jedhan gaaf deebinaa dhufu warruma kaleessa fardaaf kooraa kan adda baasetu har'as gaafii kana keessa jira beekta kanaaf ani yeroo baay'ee waan na ajaa'ibu keessa jechuudha. Nuti gaafa Oromoo taane waan Oromoo faaya Oromoo waanuma Oromoon qabattee as baatu kana qabannee gaafa as baanu yakkati ta'a. Warra kaleessa sammuu isaanii keessatti jibbiinsa summii ta'anii saba kana lafarratti arguun barbaannetu har'allee qaama mootummaa jala taa'e seektara mootummaa jala taa'e mootummaadhuma kana akka inni jibbamullee qaama ta'e. Barra ati paartii kam keessa yoo teesse paartii isaa kan jibbisiisu paartii sana jala taa'eeti malee paartii biraatii miti. Kanaaf jibbiinsa Oromummaa irraa qaban irraa yoo hin buune kanaaf aarsaa baay'ee na kaffalchiisee uummanni kun ammas seenee yoo laale hojii kanarraa waan bal'aa argachuu danda'a. Waan baay'ee kaasteerta. Egaa hojiin tokko yeroo hojjetamu salphaatti hojjetamu keessumaayyuu diinagdee fi siyaasa irratti yeroo hojjetamu waan baay'ee nama gaafata. Waanuma kana keessa darbanii bakka barbaadaman ga'ama. Hangafti Afrikaa waa'ee diinagdees waa'ee siyaasas of keessaa qaba. Ati immoo yeroo waa'ee Finfinnee irratti yeroo hojjedhu yeroo sadaffaadha jetteerta tumtuyyuu waa'ee diinagdees sirbitee jira. Naaf kun immoo namoonni tokko tokko akka jedhanitti waa'ee diinagdee kana sirbaa kanaan dura sirbee konkolaataa badhaafamee lafa fudhate jedhu ati immoo kinoo harka duwwaan jira jetta akkamii warri kutee waansa. Beektaa biyyuma kanatu isa arge caala isan argine haasa'u namooti baay'ee waan argan caala waan argine dubbachuu fi baay'ee dirqamsiisa natti fakkaata keessan. Waa'ee Finfinnee al sadii irra deebi'ee hojjedheera. Wanti Finfinnee kun akkuma isin jedhe waan Oromoo waan taateef karaa kallattii barbaadan irratti hojjechuudhaan ammas borusiif taanis qophiidha. Beektaa gaafan sirba diinagdee kana hojjedhu waldaa hojii gamtaa beektee waldaa dargaggoo fi hojii gamtaa walii galaati. Dura taa'aa waldichallee obbo Sanyii Dashuu jedhama. Gaafa natti dhufu inni maal ta'ee beektaa kan inni hojjedheef konkolaataan argadhaaf lafaan argadhaaf osoo hin ta'in qeerroo fi qarreen magaalaa kana keessa jiranii ijoolleen Oromoo miidhamtoota ta'an kun qaama gaaratii gabbu'ee gad dhufe waan ta'eef diinagdeedhaan miidhamuu hin qabanii mana kiraa keessatti dararamuu hin qabanii Oromoon magaalaa kana jirtu rakkachuu hin qabdu Oromoo magaalaa jirtu kana irratti hojjechuu qabna Oromoon magaalaa kana luka lamaan dhaabbatee Oromoo biraatiif fakkeenya ta'uu qaba jedhee natti dhufee hubachiise ijoolleen keenya akkuma argitu karaa irratti kukkufaa yeroo waan nyaatan hin qabanii waan dhugan hin qabanii kophee jijjiirratan hin qabanii huccuu jijjiirratan hin qabanii. Kana sababii kanaatiif immoo Oromootti tarrafama nuti tarrafamuu hin qabnu waan ta'eef irratti hojjenna naaf jedhee na gaafannaan anillee baay'ee itti gammadee beektaa waan Oromoo kana gaafa Oromoon gadi bu'ee argamu caala gaafa ol ka'ee argamu yoo olaaltee dhatillee kanatti gammadu
yaada kana fudheen hojjedhee achumaan gaafan hojii hojjedhee saampel hojjedhee geessu egaa adda hojjettee sirriitti bareechee hojjedhu. An harka lafa jalaatiin konkolaataa siin kenna. Lafas karaa ta'in akkasii kennamuun goona. Konkolaatallee namicha alaa galchu jira isa sii dubbisaa irraa eeyyama konkolaachisallee baafadhu. Hin qabdu ennaan hin qabu hin jedheen baafadhu naan jedhe. Hayyii nan baafadha hin jedhee isa kana ganan fudhadhee nan argadhadeetii mitan. Amma saa ta'uti naa kennaa hin kennuu sabbeeka. An deebi'ee waadatu sii galame malee waadannaa galame malee wanti naa raawwatame hin jiru. Deebisii Finfinnee amma immoo sadaffaa isaa irraa jidduutti kan hojjetame gaafa kooyyee facee tokko yaadattaala. Yeroo sana halkan tokkottan hojjedhee bule hojii kana. Halkan tokkottan waraabee hojjedhee yeroodhuma kunoo kooyyee facee kana Jawaarfaa deemanii maal ta'an kana. Halkan tokkotti hojjedheen bulee Finfinneedhaaf dhaadatu nu saamuudhaaf oolatu dubbiin kalee har'an hojjetu jedha wallichi beektaa. Wal ceesisuu dadhabnee sigalee wal ceesisuu dadhabnee wal sakaaluuf oolannee hin ta'u dubbiin kun hin tollee jedha achi keessattis. Keenyas kan ambaas wal bira qabeet hojjedhe jechuudha sigalee. Isa nuti wal sakaalus isa immoo nu saamuuf oolatamus wal bira qabeetiin hojjedhe jechuudha. Kanaaf al sadaffaa Finfinneen kana fakkaatti hangafta Afrikaa kana fakkaata dinagdeen Finfinnees kana fakkaata jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hojiileen biraa immoo baay'inaan hojjetamanii kan hin gadhiifamne jiru tokko tokko anis qubanan qaba. Atisillee akka irraa nu kaastu abdiin qaba. Isaan sunoo gara fuulduraa garamitti deemu hojjetamanii gara yuutuubitti dhufu moo maal yaada qabda? Hojiileen kana dura hojjedhe hojii baay'eedha. 2003 irraa eegalee maaliin barbaada beektaa? Dandeettii koo ammas dandeettii san dura keessa tures aniyyuu of gulaaluu maniyyuu laalee akka itti gammaduun barbaada. Eessaa ka'ee akkan eessa ga'ee jechuudha. Walaloolee hin jijjiiru, biriijiillee hin jijjiiru akkasumatti yuutuubii koo irrattis fe'uudhaaf qophiidha. Warra hojjetaman baay'ee jiru. Hojiin immoo amma haaraa hojjedhe hojii baay'ee na bira jira. Egaa akkuma siin jedhe diinagdeedha. Diinagdeen keenya baay'eedha. Kan si ajaa'ibu baran magaalaa Bishooftutti. Akkuma dura si kaasee lafa bal'aa lafa baay'ee kaaree 300 namatti tolu bitadhee mana wajjin bitadhee itti galee daandiitti irra na jalaa bahe. Dhugaa isaan siin jedhu. Daandiin irra jalaa bahee ol deemee gad deemee nan dadhabee lafa kana gabbuusee jechuudha. Tokko tokko afuriin biteen qarshii 600 gurgureen makiinaa amma bitadhe atiyoos kana bitadhee isa deebisee amma gurgureetan hojii kana ittiin hojjedha beektaa. Amman qabutti nan hojjedha beektee. Amma jirtutti nan hojjedha beektee. Oromoo ta'ee immoo ani fokkisee jiraachuudha. Beektaa Oromoon tokko yeroo baay'ee namni bar gaafa itti ammaatti jaallatee of hin dabarsu. Ani amma murtee qaba murtee mataa koo. Amman jiraadhutti nan hojjedha. Amman humna qabutti amma humni koo jirutti nan hojjedha. Oo humna dhabe immoo ani murtee mataa koo qaba. Waan ani murteeffadhe qaba. So kanaaf namootiin baay'een jechuudha. Of fokkisiisuu irra dachii kanarra taa'anii fokkisiisuu irra saba isaanii fokkisiisuu irra namootiin baay'een bar jaallatanii miti kan funyoo ofitti rakkisan. Beektaa gaama artii keenyatti gaafa dhuftu abbootii qabeenyaa bira soo dhaqxe eessa yoo dhaqxe akka kadhataatti ilaalaa nuti kadhataas miti kadhachiisu hin barbaannu kadhaas nu hin barsiisin. Inni argates inni jirus kanuma isaarra jira nus keenyumarra jirra waan qabnu waliin qooddanne waan qabnu waliin hojjenne bara artiin kun saba kanaaf ifa addunyaa kanaaf ibsa malee ofii keenya dukkana taane waa ibsine deebinee dukkana keessatti boolla keessatti oogalle hin ta'u beekta. Kanaaf beektee baay'ee jira hojii baay'een harkaa qaba. Ani hin tuqne hojii hin tuqne. Artiin Oromoo keessa hin tuqamne. Ani jaarsa guddaa jalattiin guddadhe uffanni duratti Oromoon uffatullee nyaanni Oromoon duratti haalli ittiin nyaatullee haalli ittiin waa qopheessu baay'ee gurra keessa jira sammuu koo keessa jira. Sana baasee hojjechuu hin danda'a eebbu. Kanaaf garuu qaama nu gargaaru qaama nu bira dhaabbatu nu barbaachisa. Ati amma konkolaataa gurguradhee tananii sirba waa'ee Finfinnee dubbatu kana rakkoo keessa darbeen hojjedheetti. Akkamii amma weellistoonni waa'ee YouTube fi waa'ee artii akkanaa kaastufan. Fakkeenya YouTuberoonni amma jiran yookaan immoo chaanaalonni amma jiran kan sirbi irratti gadhiifamaa jiru. Isaan irratti yaada maal qabda? Namni akkanatti ka aarsaa kanfalee wayi argachuuf tokko miiraafis yookaan immoo waan itti dhagahame hojjechuufis kan hojjetu jira. Sana yoo hojjettu immoo yoo ummataaf quuqamtee waan ta'e yeroo hojjettu immoo atis fayyadamaa ta'uun dirqama miti. Yoo fayyadamaa ta'uu baatte akkuma atuyyuu jette boru deebitee hojii biraa hojjechuu hin dandeessu. Kana wal qabatee yaada maal qabda? Beektaa hojii gaafa hojjettu akkuma jettee aarsaa kafaltee hojjetta. Keessattuu artiin kun aarsaa si kafalchiisa. Waraana namni si hin beekne beekte. Waraana karaa dhokataadhaan karaa iddoon itti waraanamta. Baay'ee waraana baay'ee ofirraa qaba artiin.
waraana ofirraa qolachuu hin dandeenye keessa jiraattee falmatteeti kan artii kanatti gadi baatu. Karaa yuutuubiitti yoo dhufte namootiin baay'ee yuutuubii ni qabu. Gatii yuutuubii isaanii malee gatii artistiin tokko itti baase. Gatiin artiin tokko itti bahee warri hin beekne baay'ee jira. Sirkaa fuudhaa gallakkisa. Beeksisa irratti hojjetu. Uummata bira akka ga'uun godhu. Sirkaa fuudhee gadhiifnaan inni fandiin isaaf gallakkifamu jira. Fandii isaa fudhannaan si garagalee sillaa. Ani guyyaa tokko yuutuubii irraa qarshii fudhee hin beekun. Yuutuuboota keessaan yuutuubootiin baay'ee dinqisiifataa ture keessa yeroo raayyaa istiidiyoon turetti artiin Oromoos ija tokkoon laalamaa turte. Oromoonis artii isaa seeraan gaggeessaa buleera. Yuutuubiin Oromoon qabdu keessaa isa ture yeroo sanatti Oromoonis tokko ta'eera beektaa. Anguma yuutuubiin kun babal'ataa deemu artistiin kun illee beektaa bibittimee mimmiidhamaa deemeera dhufeera. Kanaaf gatii irratti hojjenne argataa hin jirru. yuutuubii mataa keenyaa ni banannaa nama banadhee jira. Sabiskiraabii garummaan akkanaa godhanii naaf koosoo bogaadha kan kiyyallee. Kana booda hojii abadus aatulus namni lamas naaf alaalu namni artii beeku namni tokko lama naa laallan nagaa waan hojjedhe irratti yoo hin danda'e kana booda hojjedhe jechuudha. Kanaaf gatiin nuti yuutuubii irraa argannu hin jiru guutumaan guututti. Kanaaf anamma konkolaataa gurguruun koo gatiin baaseen argadhaa osoo hin ta'in itti gammadeetan biyya abbaa kootiif dirqama waan kanfalee hojjedhe malee kanan argadha waan ta'eef yoo dhufe immoo qaamni konkolaataa naa kennu jiraate hin fudha. Harka baniin fudhadha. Harka fudhee hin fudha. Anarra mana kiraa keessan jiraadha waan kanfaluun qabu. Qaamni dhufee waan mana yaana jedhu jiraate nan fudhadha ittiin gammada. Qaama kana nuun jedhu dhabneeti miti. Qaama kanaa walitti nu fiduu dhabne. Kanaafuu gabaabumatti artii deeggaraadha. Waan baay'ee hojjechuutti jirra jetta. Egaa sa'aatii nu kenname ofirraa fixaa jirra. Naaf kun immoo hojii biraa hojjetteetoo deebinee hanga ol agarrutti ani gaafii koo waan hangoo labeef dhumarratti dhaamsa wanti dhaamsachuu barbaaddu kan immoo wanti dabaluu barbaaddu jiraata. Ayyee wanti ani dhaamsa dhumarratti dhaamsinan dabarsuu barbaadu uummanni Oromoo kuni uummata gaariidha beektaa. Uummata bal'aadha, uummata sammuu bal'aa qabudha, uummata guddaadha, uummata eenyumaaf fakkeenya ta'udha. Gatii uummata kanaa artiidhaan iyyuu ibsuu miti karaa hedduun ibsuu hin dandeenyu beektaa. Otoo danda'amee karaa humna qabaannee karaa barbaanne otoo ibsinee nuti tola beektaa. Anamma nama otoo hin galateeffatiin biraan dabarree namoota jirantu jira beektaa. Mulee gurgurtaa konkolaataadha beektaa. Konkolaataa kanallee hin gurgurama dheessatu karaa ta'een gurgure. Konkolaataa kana gurguree gatiin itti fixeen ofii isaatiif na gargaaraa ture beektaas naannoo labuu itti argama. Laaftoo fi labuu walakkamaa biraa ta'ee iddoo gurgurtaa konkolaataa isaati baay'ee nama gaariidha nama quuqqama qabudha. Injiinar Dajanii Kabbadaallee nama na duuka. Ani baay'ee nama ispoonsara guddaa argattee na gaafattee jechuudha. Ispoonsara na argadhe nama meeqa nama sadi. Tokko mulee kana. Injiinar Dajanii Kabbadaati. Injiinar Nagaraa Dhugumaati. Al tokko qarshii 50 naa kenne na yaadadha. Gatii guddaa kan hin argadhe jedhu kana yeroon dura turetti immoo jaal keenya Tolchaa Waagii Ameerikaa taa'ee yeroo tokko na gargaareera. Kanaan alatti gargaarsi nuti qabnu hin jiru. Gargaarsi nuti argannee nuti fayyamne hin jiru waan ta'eef dhaamsina ni dabarsu uummanni kun gatii dadhabbii keenya laalee artii keenyas akka daawwatu deebisii namootii artiitti seenan. Ijoolleen artiitti ol seenan kun otoo artii hin hubatin osoo gatii isaa hin beekin otoo taayilinti isaanii hin beekin akka artiitti ol hin dhufne yoo dhufan immoo leenji'anii muuxannoo fudhatanii artiitti olaa seenanii. Artiitti ol seenan dhukkuba keessaa bahuu hin dandeessu keessattis jiraattee gammaduu hin dandeessu. Ofii gaddaa nama gammachiisuun immoo hin taatu. Kanaafi uummanni Oromoo bakka jirutti nagaan jaalalli tokkummaan inni qabu kun addunyaa irratti bahee lallisuun jedha. Fuuldura kanallee ayyaana irreecha jira. Irreechi kun irreecha milkii nuuf haa ta'uun jedha. Leel egaa nusi waan asitti nu argamtee amma kana waliin haasofneef guddaa si galateeffanna. Naaf kun gaa yeroo biraa hojii biraa immoo hojjettee har'a yeroo dheeraa fudhannee toon haasofne hojiileen wantoonni irratti naasaamne akka jiran naaf galana of kolchita. Yeroo biraa immoo gaa waggaa har'aa akkumaatu jettee amma yeroo irreechati. Waggaa har'aa gaa irreechan immoo dhuftee sirba irreechatiin fa'aa akka ol agarru abdiin qaba. Baay'inaan gaa waa'ee hawaasummaa kana hojjetta waan ta'eef diinagdee fi siyaasni aadaan wal keessa jira. Kanaafuu akkumaatu jettee waan baay'ee hojjechuuf carraa bal'aa jira waan ta'eef waggaa har'aa immoo kan isaa asis
hojii bareedaa hojjettee akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Kanarraa kanumaan goolabnaa galatoom. Ayyee bootillee ijoollee ciccimoo ijoollee dhokatanii jiran ijoollee duubatti hafanii jiran ijoollee namni arguu hin dandeenye illee toora miidiyaa kanaan uummata wal barsiisaa jirtuu fi baay'ee galataa fi iddoo guddaan siif qaba akkanumatti ittuu fi iddoo guddaa akka geessu immoo abdii guddaan sirraa qaba nama jabaa akka taate quba waan si qabuu fi kanaaf an kabajee dhufee galatoomu. Ayyee nu kabajee dhufuu keetiif ammas irra deebin guddaa galatoomis hin jenna. Ayyee nagaan ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kanarraa kan naaf koo waliin taasisaa turre kanumaan goolabna. Yeroo biraa immoo keessummaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a ammasitti bakka jirtan maratti nagaan tura. Galatoomi naaf koo.